Guyyaa har'aa oduu gammachiisaa fi karaa salphaadhaan warroonni bilbilli keessan sagaleen isaa isin jalaa xiqqaatee isin rakkisaa jiru akkamitti akka sagalee keessan noormaala akka ta'e sagalee ol ka'aa akka bilbila keessan irratti sirreeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Asumaanis immoo waan hedduu waan gammachiisaa isinii qabadhe dhufeera. Salaamtaa rabbii isiniin jechuun daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu. Akkam jirtan obboleewwan kiyya qaalii fi gaggaalii an obboleessa keessan Adam Sa'id isiniin jedha. Warroonni gara chaanala kiyyaa haaraa hin dhufin kottaa gara chaanala kiyyaa kottaa share like subscribe godhaa. Gaafii qabaattan komentii jalannaa barreessaa. Chaanalli kiyya haaraa amma duratti fayyadamaa ture, barnoota hedduu irratti dalagsiisaa ture, irratti isin hojjechaa ture. Akkuma jiru waan na jala gubateef kabiraa waan banadhee jiruuf maqaa kiyya Adam Sa'id Official jettanii karaa garaagaraatiin argachuu dandeessan. Laayikii liinkii isiniin maxxansaa isiniin jedha. Asumaan warroonni waan adda addaa bilbila keessan meemoorii irratti oodiyoo garaagaraa barnoota nashiida garaagaraa fe'achuu amma duras nu jalaa bada yoo nu jalaa badallee ni rakkannaa maarree jettanii hedduu rakkachaa turtan baga gammaddan isiniin jedha. Hundi keenya baga gammanne. Warroonni quba hin qabne hedduutu jira. Dhuguma warri quba qabaatan numa jirtanii garuu warri quba hin qabne hedduutu jira. Akkuma argaa jirtan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nashiidaa ajaa'ibaa nashiidaa isaa guutuu tokko kaasee haga 34ffaatti inkinoo appilikeeshin mataa isaatii godhatee pilaastoor keessatti garagasheera. Akkasumas Ustaaz Abdurrahmaan Huseen nashiidaa barnoota garaagaraa fakkeenyaaf qabattuu barbadaa akkasumas nashiidaa Abdurrahmaan Huseen kan irratti argattan akkasumas barnoota fiqihii akkasumas barnoota Sariim Albattaar aappii gubbaarra fa'ameera buufattanii kinoo pilaastoor keessa seentanii fakkeenyaaf Raayyaa Abbaa Maccaa jedheen barreessaa. Kun Raayyaa Abbaa Maccaa jalatti argate Raayyaa Abbaa Maccaa jettanii barreessan daayireektii isumaatu isinii ba'a. Erga inni isinii bahee kun Raayyaa Abbaa Maccaa nashiidaa isaa 21 haga 34 tokko haga 20 kunoo aappii lamarratti maxxanseera. Akkasumas kan afaan Amaaraatiin jirullee kinoo as jalatti maxxanseera. Waan hedduu namatti tolu as jalatti Abdurrahmaan Huseen isinii baha. Ergasii barnoota qabattuu barbadaa jedhu isinii baha. Itti aansee barnoonni fiqihiinii fi Saalim Albattaarree jalatti isinii baha jechaadha. Wallaahi waan hedduu namatti tolu. Amma dura namni hedduun meemoorii irratti fe'atee meemoorii sana irratti meemooriin vaayirasii godhata nama jalaa badaa rakkina garaagaraa qaba. Kunoo akkuma barbaaddan yeroo tokkoof irra cuqaaftanii erga waasan dalagsiifattanii lammata wanni isin hin gaafatu neeta isin hin gaafatu bakkuma feetanitti akkanuma isin dalaga. Kunoo argaa jirtan akkuma barbaaddanitti neeta yoo hin qabaanne akka ajaa'ibaa isin dalaga. Waa takka isin irraa fudhu akka ajaa'ibaa dalaga jecha. Neeta cufee isin garsiisa hunda isaaniitu kinoo fakkeenyaaf neeta kii amma gubbaarraan waayifaayifis daataa isiniin cufaa jechaadha. Kunoo daataas waayifaayifis isiniin cufa hunda isaaniitu. Kunoo fakkeenyaaf Raayyaa Abbaa Maccaa jalqaba garuu neetaan dalagsiisuun isinirraa eegama. Aappii san keessa seenuudhaaf neeta qabaachuun dirqama ta'a. Ergasii erga neeta qabaatanii fakkeenyaaf hin dalagsiisne amma dirqama neeta godhatanii jalqaba dalagsiistan. Erga takka dalagee raa'ate hundi isaatuu akkasuma jecha. Abdurrahmaan Huseen illee kaanillee hedduu namatti tola rakkina takkaa malee. Allahu Allah ya Allah. Dalagaa kun neeta malee barnoota fiqihii barnoota hunda isaatuu akkanuma dalaga. Waan hedduu namatti tolu itti fayyadamaa isiniin jedha. Hedduu namatti tola. Amma dura zaakiraa irratti baatannee bilbila keenya ofirra guutuu oodiyoo garaagaraa hedduu rakkachaa turre. Amma kun bilbilli keenya qullaa aappii tokko qofa irratti waan barbaanne irratti fe'annee yeroo barbaanne dhaggeeffachuu dandeenya. Automaatik immoo wanni isaa jecha automaatik. Akkasumas asiin daayireektii amma akkamitti akka wanni akkamitti akka
sagalee bilbila keenya kana ol kaafannu isin garsiisaa nafaana tura. Neetaan dalagsiisa dhiifama hamma dalagne amma dura waan dalageef akka neetaan dalagu waan hin gooneefis akkas ta'e amma jalqaba neetaan dalagsiisuun dirqama sanarratti ta'a. Ergasii akka ajaa'ibaa dalagan matuma isaatiif. Sigadanna ya Allah ya bari arju magen qamne zari ya Rabbi imani nujari khidmatini nu gargari. Amma fakkeenyaaf nashiidaa raayyaa abbaa macaa kana akkasitti isinii dalagsiiseen jira. Meemma karaa akkamitti sagalee akka ol kaafannu nashiidaa kana dalagsiiseetuman sagaleen hagam akka dabalu walumaan laalla. Nashiidaa dalagsiisaa akkamitti akka dalagaa jiru. Sigadanna ya Allah ya bari arju magen qamne zari ya Rabbi imani nujari khidmatini nu gargari. Sigadanna ya dhiifama kunoo koodiin najmaa murabba'aa duwwaa 283 murabba'aa goona ergasii akkasitti seena. Amma fakkeenyaaf nan dalagsiisaa. Bismillahirrahman akkasitti nan ergan dalagsiise. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أركن دين إسلام دين دين درجالو برنة والبرسيمنة الدين اللي هابلو بلا شركة جودا وقدري إسا واللالو والكانة برن صبري في ثباتاس آخر النوجليلو akkanatti fayyadamaa isiniin jedha. Galatoomaadha. Inshallah gabarnoota dhufu walitti deebinutti like share subscribe gochuun dagatinaa. Hiriyoota keessanis dabarsaa isiniin jedha.